soomana. Oi, baatee tokko guutuutti iyyaa baatanii hafuura nukuttanii baatuma xiqqii tanallee maanu harkaa ba'a jechuudha. Baati soomanaa fuulaa jenneta. Rabbi sunu misuudhaan nudiisa because nudiisa. Baati sana fixannee fi nuti deebina bakka diiphee teessaniif muuziqaa keessanii wajji. Hai, eessarraadheen mee baatuma xiqqii tanaaf sheekotii teenyaa dhiisaanii dhaggeeffanna sheekotii teenya dhaggeeffannee warra rabbii keessaa qajeellee dabarre walitti hin deebiin ta'a. Maanu harkaa ba'aaf namni ay wallistoota. Wallahi anni saala amma wallisa wante manzuma baasuun hin saala yoo manzuma baase immoo muuziqaa baasuun hin saala maal akkana waratuun nu dhiisaa boo dilitti nu naqinaate ammaan tan isin raasuun dili dhawu yaa akhi akka habalu sirbeettiin sirbaan mudhii nama kuttii jette oromoon teenya hoggaa mammaayitu waa lama qofan dubbadha viidiyoo kanarratti waa laman dubbadha ijoollee suudii keessa jiraniif warri qabamee jira rabbi nagahan haa galchu ijoollee hedduu qabame halkan edaa kana akkanarraan tana dhageetti halkan edaa kana nama jahaatu qabame warri dhiiraa jechuun warri bakka dalagaati ka'ee deemu namni suni ijoolleen suni kaayyoo meeqa qabdi waa meeqa gana akkana godheetiin namu bara biyya tana keessa jiran malee bareetti waarru biyya namaa akka taate ni beeyna kaayyoo akkasii sana soo qabu waan irratti waajiba hin tahinii jecha nyaadhaman ammaa umraa godhanii miti yoo haalli siif mijaa'ee tarii uummata arabaa nagahaa bira jiraatte bi'ayyi xariiqa si geessu yoo dandan yaa tadhalaa yaa kadhiiraa haala wasaalan garuu rabbii waajiba sirratti hin goone man istataa kan jaamne malee dirqamaa miti waajibaa miti waan waajibaatu meeqa ka godhuu qabnuchi keenyeeti waan waajiba hin ta'iniif oriina ijoollee meeqaatu nyaadhamaa jira abaluu nagaan umraa dhaqee galeetii jee lee akka namaa taanaadhaaf maaliif waan hin taane taana maaliif hidhaa tanaa'uu seentan gaafa galuu feetanii fi teessaniif waraqaa keessan murattanii hoo galtanoo teessanii jechuu akka namatti tokko kana jechuun akka namaatiin taayitanii of hin nyaachisinaati bakka dalagaa teessanii taa'a. Gaafni isin umraa gootan yookaan hajji gootan gaafa galuuf murteessitan achi butadhaatii hajji irratti hajjis umras waliin godhati gara biyya teessanii gala. Garuu immoo osoo gartee kaayyoo meeqa lafaa qabdu nasiiba. Namni tokko yoo dabre tokko dabruu dhabuu danda'a nasiiba ana aarif. Walaakin immoo of eeguun gaari bikki nuti jirru tuni akka ifin feenu osoo hin ta'in akka biyyiti namaa sun feetutti jiraannaa waan jommataa keenya kanatti yoo himne gaariidha. Isa lammaffaati. Warroota ijaazaa galuudhaaf gartee miidhii dhufteettanii wanti jettan. Yaanaas gaafa silaa ijaazaan galamtu galamee bashannanamee maal jenne barri sun kutee jira. Suudiin yeroon amma jirru hattana yeroo dalagannee keessaa. Garteemi namuu karaa isa baasutti deemu malee sa'aan bashannanaa suudii keessa kutee jirti. Sa'aan iida jennee ijaazaa gallu maarree jinniin kun hafee jira kutee jira. Gadaan kana kutee. Kanaaf shamarran keenya keessattuu shamarran keenya ijaaza jettanii bakka dalagaatiin deemina. Uummanni haara watti qabaa eegaluudha ta'a. Kana beekaa duruu jechuudha gaafa lafti nagaatu yeroo iida ni beeytan maal akka ta'u warri biyyatan keessa turtan jechuudha. Kanaaf sandaran jechuudha qabaa eegaluudhaa deeman lubbuun abbaan hin eegin amata hin eeyne waan bashannana guyyaa tokko bashannana guyyaa lamaatiif jettee lubbuu tantee tanan gaaga yaata dhalaadha. Yaatan gartee kaayyoo meeqeef duuba qabdu yaa ka ilmaan isii faamiliin isii guutuun gartee isii eeggattu hanga kanaaf jettee fedhii hanga saniitiif gammachuu yeroo saniitiif jettee lubbuu. Uummata keenya uummata kaayiroo keessa jiruun tokko isin agarsiisa. Haadha faaxeeti ilaanne kun haadha faaxeeti. Fatiyaadha laatiiwwan immoo fatiyaadha jechuudha. Inni kun immoo asiliin beektani miti inni kun asiliidha isiniin jechuudha isiniif agalu. Isiin kun immoo maakiidha. Maakii oroo. Isiin maakii orooti. Akkuma isii gabaabduudha jechuudha. Kun immoo reedii aadame akkuma isaati akkuma uumamaan namni bareede reedii aadamee jechuudha kun reedii aadame. Isiin kun immoo abduuseedha isiin abduusee jedhamti. Inni natti dhufaaru kun immoo Mubaarak Musammaa. Mubaarak Musammaa argitanii laa? Musammaa! Hamzaajiiti jechuudha kun Hamzaajii. Yaa salaam. Akkuma beekamu inni kun haadha faaxeetii fi gurbaa intala asiliiti jechuudha. Intala asiliitii fi